an nama keenya irraa waan na rifachiisu takka jira. Waan akkaan na rifachiisu. Namni keenya irra guddaansaa bifa isaatti hin gammadu. Namni keenya bifa isaatti hin gammadu. Ati bifa teetitti hin gammaddu. Kun immoo akka ati kaayyoo galmaan hin geenye waan si godhe irraa tokko. Fiqqaanfatta akka Rabbi si uume kana qaanfatta. Wayii baran ambar an gabaabaa bar qancaraanaani an dheeraanaa bar an bar an gurraachaa bar an ilkeen tiyyaa akkanaa bar an nyaarri kiyyaa akkanaa biroo if zallamu jirta. If addeesu jirta gizee haasawaa fokkota akkanaa kana if hin jettu gizee haasawaa gadi galoo akkanaa kana sammuu keessatti hambistu if miidhu jirta. Ati nama tokko gadi miti bifa teetitti hin qaanfatin keessaafuu yeroo hedduu amala akkanaa kana dubartii bira jira amalli akkanaa ambar akkanaa maan akkanaa bar an gurraatti an ilkeen tiyyaa akkanaa garuu bar hanaaniin akka itti bareeddu wayi munaan bar akka itti bareeddu. Obboleettii if zallamu jirta. If miidhu jirta. If cicciru jirta guyyaa adii. Hamileedha if daaku jirta akka daqiiqatti. Ifitti amane. Bifa Rabbi sii kanne akkatti jirtu kana gammade. Atis akkasuma obboleessa kee wayi bara Jamaal bara akitti bareedu. Wayi maashaallah. Wayi baamana maammii nagarreeti. Bro. If miidhin akkana itti ifuun dandeenya. Bro maammi nama wanna naan joofaa jira bara akkana sibbii suheebii bar footoon ka'u bar footoo wanni kaaniif footoon naan baatu maal. Bro if zallamu jirta. Footoon naan baatu ani footoon ka'u bifatee maa qaanfatta bifateetti qaanfachuu hin qabdu. Bifateetitti waan qaanfattuuf jecha bakka gahuu barbaaddu san gahuurraa ibsa haaltee jirta. An akkamitti nama dura dhaabbadhee waa dubbadha ijji tiyyaa akkana akkamitti nama dura dhaabbadhee waa dubbadha ilkeen tiyyaa akkana dheerinni kiyyaa akkana dubbiin bifaa miti dubbiin dalagaadha. An footoon ka'u footoon naan baatu sii baati ol fuudhi mobaayila fuudhi sii baati ol fuudhi mobaayila fuudhi ol fuudhi mobaayila ka'i footoo. Kai footoo siif baatu itti amani bifateetti qaanfatiin akka Rabbi sii kanne kana gammadi waan Rabbi sii qoodetti gammadi fitti amanuu qabda. If hin miidhin dubbiin bifaa miti osoo dhimma bifaa ta'e Neelsan Maandeellaan haga ammaa akka gootatti maqaasaa hin kaasu ture Afrikaan dubbiin bifaatii miti dalagaadha maal dalaydeedha. Osoo silaa dhimma bifaa ta'e namni ka bifaan madaalamu ta'e Usaamaa bin Zayd radiyallahu anhu haga ammaan tanaa jeenummaa isaa barabaraan dhaloonni isa yaadatu isa seenaa isaa dubbisaan oolu osoo dubbii bifaa taate osoo dhimma bifaa ta'e Bilaal sadarkaa agas buusan argatu bifateetitti gammadi. Jalqabnii fi amantummaadhaa bifaa fi akka atitti jirtu kana gammaduudha. Tana gammadi. Dhugaadha hawaasni ati keessa jirtu hawaasa bifaan nama arrabsu. Hawaasa bifaan nama arrabsu keessa guddattee as geesse. Hawaasa bifa namaati jecha nama diru jecha. Hawaasa san keessa jirta. Hawaasa malaata, gataata, qomaata, qancaraa, gabaabaa maal jee nama arrabsu kana keessa jirta. Dhugaadha. Si dhaga'amu waanuma jiru ammaa si dhaga'aman jenne kun immoo akka dhiibbaa sirra godhu hin hayyamin akka kaayyoo teetirraa sisa haalee karaa si muru hin hayyaminidha wanni nan jechuun jiru. Akka wanni kun dhiibbaa sirra fidu hayyamin rakkoo fi bu'aa ba'ii keessa jirtu tanaa wajji lafa dadhabi sollo turtii bakka gadi.